nagaa fi jaalalli bakka jirtanitti hunduma keessaniif baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa, odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee simbiraan ga'uuf qabannee dhihaanneerraa. Amma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristiyaanotaa Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe godhadhaa. Mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isiniif dhufu gadi tuquun ol kan jetturra kaawwachuun dagatiina. Like, share, comment godha. Kallattiin gara oduutti isin dabarsaa. Oduulee har'aaf qabannee mata duree isaa isinitti himuun eegala. Bara kana keessa waan dhageenyee hin beekne dhaga'uurraan kan ka'e si'a hedduuma gurri keenya waan haaraa dhaga'uuf qophaa'aadha. Guyyoota muraasa dura faarfataan jaarsummaaf harmoolii hergate eenyu? Maaliif hergatee isin biraan geenya? Gara odeessa keenya lammaffaatti yeroo dabarru, yoo nu simattan warra mana nagaa isiniif ta'u ittiin jenna, yoo diddan immoo awwaara miila keenyaa hurgufannee baanee gara warra nu simatanitti deemna. Yesuusinis in labsina jechuun raajiin hiyyuu cufaa dubbateera. Yeroo tokko haati manaa nama guddaa Wangeelaawwi Biilii Giraam akkana jedhama. Waaqayyo yoo Ameerikaa hin adamne Sodoomiif Gamoraa adabuunsaa dogoggora ture kan jedhudha. Gara oduu bal'inaan qabanneetti isin dabarsa. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe, like, share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Bara kana keessa waan dhageenyee hin beekne dhaga'uurraan kan ka'e si'a hedduuma gurri keenya waan haaraa dhaga'uuf qophaa'aadha. Guyyoota muraasa dura faarfataan jaarsummaaf harmoolii hergate eenyu? Maaliif hergatee isin biraan geenya? Aadaadhaan ilma gaa'ila dhaabbachuuf umuriinsaa qaqqabee tokkoof intala kadhachuuf gara mana warra intalaatti kan jaarsummaa hergaman abbootii ture. Tibbana garuu waan hin baramne tokko dhagahameera. Faarfataa Abenezer Fiqaaduu jedhama. Maatii intalaa jaalatee jaalallee isaa tolee jedhanii gaa'ilaaf akka kennaniif haadholii ulfoo jaarsummaa hergachuunsaa miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo taheera. Faarfataa Abenezeris haala barame sana cabseen haadholii hergadhe jedha. Haa ta'u malee namoonni gocha kana ajaa'ibsiifachuun yaada isaanii miidiyaa hawaasaa irratti qoodanis jiru. Gaafattoota gaa'ilaa dhiiraa maatii intalaa ammoo hayyama kennituu taasisuun fudhachuun baay'ee hin fudhatamnee fi intala gaa'ilaaf kadhachuuf eenyumtuu ergamuun garaagarummaa hin qabu kanneen jedhanis jiru. Haadholiin jaarsummaadhaaf gara maatii jaalallee Abenezeritti ergamanis uffata wandaboo aadaa uffatanii bareedanii mul'atanis miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa oole. Faarfataa Abenezer turtii BBC waliin taasiseen maatiin jaalalleen isaa na fudhataniiru tole jedhanii intala isaanii nuuf kennaniiru jedheera. Akka inni jedhetti jaarsummaan haadholii herguuf akka yaade jalqaba kan himee abbaa isaatti ture. Jalqaba abbaa koo bira dhaqee jaarsummaadhaaf haadholii herguu yaadeera maal jettaa jennaaniin baay'ee gammade jedhe. Haadholiif kabaja akka qabaattu goonee akkasi guddifne natti agarsiisa jirtaa jechuun yaada isaa akka fudhatan dubbata. Maatiin jaalallee isaatis jaarsummaaf dubartoota akka hergaman dursee akka itti hime dubbata Abenezer. Maatiin jaalalleen dubartoota herguun aadaadhaanis tahee amantaadhaan waan faalleessuun qabu. Dubartoonni kabaja keenya malee kan nama qaanisan akka hin taane waan amaneef hergeera. Maatii ishees baay'ee gammadaa
jedhan gammadan jedhani. Abeenizer wayita haadholiin kanneen jaarsummaadhaaf gara maatii jaalallee isaatii ergee haala ture waan barameen haala waan ta'eef hubachiisuu qaba ture jechuun ibsa. Kanaafuu haadholii jaarsummaadhaaf filatteetti yaada isaa waan kabaja isiniif qabu osoo jaarsummaa isin ergadheef na hin qaanessitan maatiin ishee baay'ee nutti tole kabajatu nutti dhagahama waan jedhaniif maaloo naaf deemaa jechuun gaaffii akka dhiyeesseef dubbata. Haadholiin kunneenis gaaffii isaa fudhachuun maatii jaalallee Abeenizer biraa deemuun maaloo ilma keenya intala keessan nuuf kennaa jechuun gammachuun deeman. Haadholiin jaarsummaadhaaf dilbata amajjii 15 2023 gara maatii intalaa ergaman kanneeniifis simannaan taasifameef kan baay'ee isaan gammachiisee fi gaaffii isaan dhiyeessan simanneerra jechuun deebii saffisaa qabatanii deebi'an. Gara mana jaalallee Abeenizer erga dhaquun gaafficha dhiyeessanii booda maatiin intalaa haadholii dhaabuun baay'ee nutti ulfaata. Dhaabbatanii intala keessan maaloo ilma keenyaa kennaa jedhanii yoo gaafatan baay'ee ulfaata jechuun kabaja akka agarsiisan hima Abeenizer. Innis dubartoota jaarsummaaf erguun ogummaa bareedaadha jedheera. Dhugaa dubbachuuf haadholiin dhaabbatanii kadhataa lakkii jedhanii diduun sa'aatii dheeraadhaaf isaan tursiisuun baay'ee ulfaataadha jedha. Ilaalcha jaarsummaadhaaf dhiirota erguun maatii intala duratti fudhatamaa ni qabaata jedhu. Akkasumas dubartoota jaarsummaadhaaf erguun akka waan maatii intalaa tuffachuutti ilaalamaa isa jedhu kan geeddareedha. Haalli hamma Abeenizer raawwate kunis faallaa ilaalcha barame yoo ta'u hiika addaa kennuu fi waan narra turee fi haadholiin kabaja argachuu qabaniif haadholii kanneen jaarsummaadhaaf erguu isaatti kabajni akka itti dhagahamu dubbata Abeenizer. Akkasumas maatiin kaadhima isaa biratti illee fudhatamaa argachuu BBC'tti himeera. Gocha Abeenizer haadholii jaarsummaadhaaf warra intalaatti erguunsaa kunis miidiyaa hawaasaa ijoo dubbii ta'ee ooleera. Baay'een haala barameen addatti jaarsummaadhaaf dubartoota filachuu isaa dinqisiifachuun fakkeenya gaarii jedhanii yoo deeggaran adeemsa waan baramee haala ta'uudha jechuun kan qeeqanii hin dhabamne. Kana malees jechuun jaarsummaa jedhu mataansaa kan gahee dhiirotaa agarsiisudha jechuun jechichuma irratti yaada garaagaraa kennuun kanneen gaaffii kaasan illee hin dhabamne. Haa ta'u malee tarkaanfii ija jabina Abeenizer haalatti gaaffii isaa fudhachuun haala hin baramneetiin addatti haadholii jaarsummaadhaaf gara mana warra intalaa dhaqan akkasumas maatii intalaa haadholii kanneen gammachiisuun simatanii gaaffii isaaniif tole jechuun kan deebisaniif dinqisiifannaan akka ta'u kanneen ibsan hedduudha. BBC Afaan Oromoo irraa odeeffanne. Gara odeessa keenya lammaffaatti yeroo dabarru yoo nu simattan warra mana nagaa isiniif ta'u ittiin jenna yoo diddan immoo awwaara miila keenyaa hurgufannee baanee gara warra nu simatanitti deemna Yesuusinis in labsina jechuun raajiin Iyyuu Cufaa dubbateera. Raajii Iyyuu Cufaa miilanas waan addaa dubbateera. Tokkummaadhaan yeroo dhugaan jiru dubbannu nagaan kan hin qabne yeroo kophaa dubbannu nagaan hin qabaatan nuti garuu nagaa isiniif qabannee gara mana isaanii ni deemna. Nagaas isiniif dhiyeessinee warra amananii fudhataniif jireenya bara baraa isa ta'e Yesuusin ni labsinaa fi isaanis jireenya ni argatu. Warri hin amanne ammoo awwaara keenya harcaafannee fi deemna. Innis eebba isiniif hin ta'a. Yeroo tokko gootni wangeelaa fi magaalaa jeeqee Phaawulos jedhamu tokko magaalaa wayii keessaa utuu adeemuu gaafa ilaalu suura waaqa tolfamaa magaalattii gabaa keessatti adeemsifamu sana guutee namootni utuu bitatanii itti sagadanii argee achis yeroo inni isaanitti mormee dhugaa jiru itti himuu gabaa warra suura gurguranii ittiin jiraatanii gadi buhee namootnis bituu didanii. Dhugumaa ati goota wangeelaa yoo taate nama foonii hin sodaatin. Waaqayyo akkanaan jedha Itoophiyaa keessatti nama jabaa nama foonii goota hin sodaanne hafuura qulqulluu leenji'aa kan jiran
murtoota irratti qoricha kan ta'an yeroo isaan kaan haalotni hundi kan jijjiiraman ni ka'u jechuudhaan dubbateera. Raajii Hiyyuu Cufaa hojii ergamootaa boqonnaa 19:23 irraa dubbisuudhaan nama hin sodaanne yeroo jedhu nama arrabsu salphisu jechuu komiti. Nama kan kabaju garuu akkuma Phaawulos waaqa tolfamtuu Arxemiis ishee biyya Efesoonitti bakka waaqeffannaa kaaree 7,000 irratti ijaarameef kan qabdu mormee fi waaqa tolfamtuu ta'uu ishee saaxilee nama jabaa sodaa tokko malee waaqa tolfamaa jalaa amantoota yaasuu fi karaa dhugaa itti agarsiisu jechuudhaanis dubbateera. Dhugaan qabattee jirtu si baasaatii ati sarara dhugaa qabattee jirtutti hin qaana'iin namas hin sodaatin. Ameen. Gara hoduu bargamarraa arganiittan darba. Yeroo tokko haati manaa nama guddaa wangeelawii Bilii Giraam akkana jedhanii turan jedhama. Waaqayyo Ameerikaa yoo hin adabne Sodomiif Gamoraa adabuunsaa dogoggora ture kan jedhu ture. Addunyaan geggeessa kan jettu Ameerikaan biyya ishee kan geggeessan irraa jalqabee keessumaa immoo dhalootni hamma akaakayyuu fi abbootiin isaanii gatii isaan wangeelaaf kanfalan boollatti naquudhaan isa isaan waaqeffatanii fi tajaajilaa turan dagachuudhaan akkuma Israa'eloota waaqeffannaa baay'ee hordofuudhaan irra deddeebi'uudhaan laphee Waaqayyoo gaddisiisuudhaan dheekkamsa Waaqayyoo ofirratti fiduu irratti argamu. Qabatamaadhaan baay'oliin akka itti amananitti jalqabni waan kanaa mul'achaa akka jiru itti walii galu. Dhimma kana jenneefis kabaja ayyaana yaadannoo waggaa irratti loltoonni Ameerikaa yeroo lammaffaaf alaabaa naannoo Ameerikaatti qixa iddoo laatamee fi kan moggaafameef dhimma akka uummataatti beekamtiin kennamuufiiti. Kana jechuunis bor alaabaa addunyaa akkanumatti gochuudhaaf akkasumas mootummaa dukkanaa fi hawaasa sadarkaa olaanaadhaan sababiin hin sochoosneef hin jiraatu jechuuf ija nama jabeessa. Waaqayyotti hin amanna jechuu ishee maallaqa ishee irratti illee maxxansuun osoo hin hafiin lafti addunyaa hundi kan ishee beeku hamma amma garuu mudhii ishee qabattee maal fidde jechuudhaan kan hidhattee kaatee fakkaatti. Sadamummaa ol qabuudhaaf kutattee kaatetti. Gara hoduu biraattiin isin dabarsaa. Waa'ee fiilmii haaraa Bilii Giraam hojjeteen isinitti hima. The Passion of Christ kan jedhame waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan nutti agarsiisu kan hojjete Mel Gibson hordofaan isaa irra deebuudhaan hammas fiilmiin The Origin jedhamu yeroo dhihootti daawwannaadhaaf akka ga'u dubbateera. The Passion of Christ kan jedhamu yeroo bahetti giddu galeessi bahaallee osoo hin hafiin dhiibbaa akka uumee fi ergaa wangeelaa akka itti fufsiise ta'uusaa kan yaadatamu yoo ta'u, fiilmiin kun yeroo isaatti doolaara Ameerikaa miliyoona 30 hojjetamee doolaara Ameerikaa 612 galii akka argamsiise beekameera. Kunis kaaba Ameerikaatti fiilmii sadarkaa guddaa irra gahee yoo ta'u caalayyuu hanga har'aatti milkaa'aa fi bilisa jedhamee jira. Kuni kanaan osoo jiru hanga tokko yaadannoodhaaf amala Yesuus Kiristoos bakka bu'ee kan hojjete bakka bu'ummaa miseensummaa dukkanaa kan qabudha kan jenneef qabatamaadhaan sababiin isaas seexanni ergamaa ifaa hanga fakkaatutti nama dogoggorsa waan ta'eef of haa eeggannuun ergaa keenya. Egaa daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi nuti har'aaf isiniif qopheeffannee kanuma hanga hammaatti daawwattanidha. Subscribe, like, share, comment godhachuu keessaniin mirkaneeffadhaa. Sa'aatota muraasa booda odeeffannoo kiristaanaa haaraan hamma deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.